ምንም ማድረግ አልችልም። ሆማ ጎሉ እንደንዳል yeroo ibidda akkasitti waliidhaan tafa baay'eetu sana kaan namni dhaqee dhaabsuu tu kalaamuu nama sodaachisa. Nama sodaachisa. Kanaafuu nagara bisu galatooma warroonni injiraami waan gaarii nama hawwatan waan gaarii nama yaadatan arifattan naarifattanii keessaa na dubbistan hundumti keessanii galatu. Na jedhaa والله بالله أنا جايبيرا أكجاني بير أنا بيو أنا هم أنتاني هرب أستوى برستوى لو درجة يركض دندو كان فيو وروني وان براسو يتركبت حسانا لكن دمو لايك قلبي فكيستني اللي أبكت تكلني في رو كلدن كبوان تيف وني مرتنو ساعتي كلدن كبوان تيف سيرا كل ياس نافع كسيلي رو باتن من النوع هنا على أنا مرنا نم تكتب بقى كستئي بقى كذا تبى وتجري جرار قار رجلت جرا ما يبالال بقى وتي بقى مالي تاتي بقى كستئي جرا ما أجا والله بالله أنا مرة نمني قدي قالوا يا ده قدي قالوا أبغى تيجي ما يشوفنا ما كسيجير ها قالت قدي قالوا nama yaari gargar hundee nama sammuun isaa akkamii namni tokko waa ta'uun waan tokko sarara ga'uun miidhamni nama tokko si gammachiisaa hundee kana nama akkas jira nama waan akkasii isa gammachiisu jira beekani. Jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisseetu kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi koo kan jaalalaa isin bira haa ga'u isiniin jecha har'a viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Hanga dhuma viidiyoo kiyyaatitti na wajjin turuu hin deegeetinaadha. Egaa viidiyoon ani isiniif qabadhee isiniif dhiyaadhe jalqabarraa akkuma isiniif kaayetti guyyaa kaleessaa gaa konkolaataan ibsishaa yookiin makiinaan ibsishaa guu jechuudha. Mucaa warra baalee abbaa manamaa fi gubateeti kan jiru balaa tasaatiin duraan dursee ibsishaa baga rabbiin baasee makiinaan hin bitamaa isatu makiinaa bite malee makiinaan isa hin binne waan ta'eef ammas hojjetee bitachuu danda'a. Inni guddaan ibsishaan nagaadhaan bahuu isaati baga rabbi si baase jechuun hin jaalladha. Isinis immoo baga rabbi si baase jechuun hin dagatinaadha. Egaa akkasuma ta'eetuma jechuudha namoonni tokko tokko jechuudha namoonni yaanni keessan qulfii ta'e sammuu keessan osoo hin banamin jarraa lakkoofsisaa jirtan jechuudha. Balaawwan akkanaa taateewwan gochaawwan tasaa akkanaati irratti namoonni gammaddan namni ammuma fi'illee yaa ta'u aarii walirraa haa qabaatu. Taateewwan akkanaa kanarratti aarii duraan qabu sanii wal qabsiisee walitti gammadu bakkee ta'eef oduu gubattee warroonni jettan parsantii 100 keessaa namoota 25 kan sammuun keessan osoo hin banamin akkuma xiqqeessitanii akka handaaqqootitti yaaddanitti akkasumatti gara addunyaa lammaffaatitti darbuu kaatan warroonni jechuudha gaddawwan akkanaa taateewwan akkanaa kanatti gammaddan dhugaanii jecha isiniif hin qabu waaqayyoon karaa gaarii isin agarsiisu. Amma fakkeenyaaf jechuudha namni tokko jechuudha balaawwan akkanaa kanarratti gammaduun isaa maal ibsa? Namoota akkamiiti? Bakka gubate bakka ta'e bakka wajjin gubate hin jedhamu sorry hin jedhamu akkas inni guddaan inni bahuudha. Atu dhugaa dubbachuuf miidiyaan kun baay'ee isaa parsantiin muraasni isaa namootuma fayyaa hin qabnetu hundi keenyaa fayyaa hin qabnu jette makiin dhugaa jette hunduu kan fayyaa hin qabu hin jiru kan fayyaa qabu hin jiru anaanuu jalqabee kan jette sun dhuguma hundi keenyaa fayyaa hin qabnu osoo fayyaa qabaannee jechuudha. Gochaa akkanaatirratti baga ta'e hin jedhamu baga rabbi si baasee jedhama gabaabashoo ta'ansaadha jechuudha malee baga rabbi dubbii dheeressanii baga ta'e asii basii jechuudhaan akkasumas immoo wantoota baay'ee haasawuun hin barbaachisu gochaawwan akkanaa kanarratti jechuudha. Egaa namoota baay'eedha ibsaan jechuudha hordoftoota baay'ee qaba namoota isa jaalatan maatii isaa hedduu qaba namoonni baga rabbi si baasee jedhaniin koomentii jalatti kumaatamaa ta'ullee namoonni isa quba itti
jalqaba yookiin arrabsan muraasa namoota baay'eetu kaa jabaadhu homaa miti baga rabbi si baase kan jedhaniin maatii gaarii qaba akkasumas immoo jitu mucaan naamusa qabudha. Ibsaan ani kaleessa viidiyoo jalqabaa ibsishaan jechuudha afaan baasee nama arrabsi kaleessan arge maaliif arraba mucaa arraba hin beekne ofii keessaniif jechuudha arraba barsiisaa jirtan gochaan taane jettanii guyyaa namni tokko guyyaa isin kabajaa taa'ee guyyaa nama sanitti iddoo akkanaaf yeroo baay'ee karaa makeetiin itti dhuftanii karaa adda addaatiin dhagahee callisee malee isinirraa waan tokko fudhatu dubbii keessan qabatee nama deemuuti nama karoora qabu nama hojii qabu garuu jechuudha kaleessa haalli taatii fi gochaan isin irratti deebisaa fi jirtan waan ittiin tolleef jechuudha tokko jedheeti kan jiru namni gaa yeroo sanitti miira keessa galee jira nama aarra jiru nama makiinaan isaa gubatee yookiin balaan kun irra gahee irratti nama kanarratti deebistee wantoota adda addaa olola adda addaa oofuun it is very bad na hundaafuu jechuudha namoonni akkasitti yaaddan namoonni kufaatii nama waan xiqqoo namni har'a makiinaan kun gubate boroonni makiinaa biraa bitata kanaafuu jechuudha namoonni kufaatii namaatitti yookiin immoo miidhama namaatitti gammaddan gaarii miti maaliif ati yoo har'a miidhama namaati hin quuqqamne hoo bajii namaatitti waanuma hin taanetti gammadde wanni gaariin sislee akkasii hin muddanne beekachaa kana fakkeenyaaf namni tokko waanuma facaasee hammata kan jedhamu san ati har'a bajii nama tokkootitti gammadde taanan yeroo hundaa kanatti hojjettus baduma ta'a badiitti malee gaariitti hin gammaddu jechuudha jireenya kee keessattis kanaafuu jechuudha. Waan namaa tokko irratti jechuudha badii namaa tokko irratti miidhamuu namaa tokko irratti hin gammadina miidhamuu namaati irratti hin gammadina fakkeenyaaf mucaa kana jalaa makiinaan gubatee hoo rabbi si haa baase bakka rabbi si baase jettee maaltu sirraa ida'ama hanga jechoota baay'ee maqaa rabbii nama ajaa'iba rabbi komentii waan tokko illee nama ajaa'iba jechuun namoota tokko illee nama ajaa'iba. Hundaafuu viidiyoon asirraa qabadhee isin dhiyaadha asirratti xumuraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan turaa viidiyoo kana ishee laayik gochuun dagatinaadha waaqayyoon gaarummaa nu agarsiisuun isiniin jedha hunduma keenyayyuu turtii gaarii iddoon dogongoratti yaada keessaan yookiin qeeqa qabdan komentii irratti barreessuu hin dagatinaadha guyyaa gaarii.